obbo Lammaa Magarsaa yoo nu dhaggeeffachaa jira ta'eef si kabajna si jaallanna sabboonaa Oromoo jaallattee filattee achi keessan seenne akkuma Oromoo kaanii atillee Oromoo fi waa buusa jettee utuu muummicha ministeeraa ta'uu dandeessuu dabarsitee itti laatte seenaa kana jalqabaa gadhumaatti beenna sin komannu yeroon kun garuu isa dhumaarra geenyeera. Ta'uu milattu obbo Lammaan akkaataa nuti obbo Lammaa hubannu haala adda ta'e barbaachisa yeroo ammaatti. Gam tokkoon ministeera raayyaa ittisa biyyaa jechuun yeroo ammaa kan harka mirgaa Abiy Ahmed ta'ee kan uummata Oromoo rukutaa jiru. Gam tokkoon obbo Lammaan ofiisaatii wal dhabdee adeemsa kallattii qabsoo Oromoo irratti Abiy waliin qabu irratti hundaa'ee sabboonummaa Oromoo qabu irratti hundaa'ee dirree siyaasaa keessaa dhiibamee ba'ee gara moggaatti dhiibamee taa'ee jira. Kan akkamittiin hubata uummanni Oromoo kan jedhu irratti mariin barbaachisaadha. Lammaan yeroo ammaa yeroon kun Lammaadhaaf gadi ba'ee yeroonni itti waa ifa gochuu qabudha jennee yoo laalle akka ilaalcha kiyyatti eeyyee Lammaa Magarsaa ministeerri ittisa raayyaa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa jechuun nama uummanni Oromoo jaallatudha, nama uummanni Oromoo kabajudha. Kun gaaffii hin qabu. Kun adeemsa qabsoo Oromoo keessatti boqonnaa dhumarra waan geenyeef kana booda carraan hin jiru. Kana booda yeroo biraan hin jiru. Yookaan yeroo mo'ichaa yeroo victory'ti yookaan immoo yeroo garbummaan Oromoo itti mirkanaa'ee itti fufnudha. So yeroo hin qabne. Kanneen sirna PP naftanyaa keessa jiran kan isaan itti gadi ba'anii cal jedhanii gadi ba'uu miti. Miidiyaa irratti dubbatanii gadi ba'uu miti. Yoo qabsoo kana uummatatti makamanii itti fufuu danda'u yoo ta'e karoora mataa isaanii qabatanii uummatatti dhufanii makamu. Yoo immoo dirree siyaasaa keessaa hin ba'uun barbaada uummata biras hin dhaabadhu mootummaa kana biras hin dhaabadhu jireenya dhuunfaa koon jiraachuu barbaada yoo jedhan sunis mirga ba'anii jireenya dhuunfaa isaanii akka ba'an uummata beeksisanii deemu. Kanneen immoo uummatatti makamuu barbaadan karoora qabatanii uummatatti makamu. Kanneen immoo lakki diinuma waliin turree diinuma waliin taanee sirna naftanyaa kan Oromoo lolaa jiru waliin taanee as keessaan hojjenna warri jedhanis aqwaamii isaanii gilsii godhanii itti fufuu mirga waan. So kana keessaa Lammaa Magarsaa qofa miti yeroo ammaatti. Lammaa Magarsaa jaalala waan qabuuf sabboonummaa waan qabuuf namni waamaa jira ta'a. Garuu we cannot afford to have Baqqalee or Jawar sit in jail and have Lammaa as a minister. There is something wrong. Hin danda'amu. Hacaaluu ajjeestee Jawaariif Baqqaleef Jaal Abdii Raggaasaa mana hidhaa keessee Lammaa Magarsaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu hin danda'amu. Hin ta'u. Hin eeyyamamu. Sammuun Oromoo kana hin fudhatu. It's a time to make a decision. Lammaan haala baay'ee rakkisaa keessa jiraachuu danda'a. Ofiisaatiiyyuu bakka tokkotti adda baasanii waraanaan eegaanii jiru ta'uu danda'a. Waan inni keessa jiru isaaf Rabbi qofa beeka. Tarii mana hidhaa isa Jawaar faan keessa jiran caalaa ta'uu danda'a kan Lammaa Magarsaa keessa jiru. Maqaa isaatu ministeera ittisa biyyaa ta'e malee jireenyi isaa yoo mana hidhaa keessa ta'uu danda'a. Which dhugaas immoo ta'uu danda'a. Hin beekne. Garuu karaa itti uummatatti gadi ba'u karaa tokko lama barbaadee dhabuu barbaadee hin dhabu jedheen yaada. Hinuma jira. Yeroon kun it's a final moment. Kana waan ta'eef obbo Lammaa Magarsaa yoo nu dhaggeeffachaa jira ta'eef si kabajna si jaallanna sabboonaa Oromoo jaallattee filattee achi keessan seenne akkuma Oromoo kaanii atillee Oromoo fi waa buusa jettee utuu muummicha ministeeraa ta'uu dandeessuu dabarsitee itti laatte seenaa kana jalqabaa gadhumaatti beenna sin komannu yeroon kun garuu isa dhumaarra geenyeera. Yookaan ummata kanatti akkamitti akkatti makamtee seenaa waggaa lamaan darbe kana itti fiixa baastu irratti gadi ba'uun dirqama jedheen waamicha godha.
kanumaan wal qabatee obboloonni keenya Oromoon adda biroon illee kan biyya alaatii biyya keessa beekumsa qabanii abdiif hawwii qabanii uummata keenya tajaajila jijjiirama dhufe jedhanii sirna kana joinii godhan yoo haalli amma deemaa jiru kun yoo waa tokko isinitti agarsiisuu hin dandeenye yoomiyyuu iji keessan arguu hin danda'u. Isin hin komannu, isin hin himannu. Garuu haalli jijjiirameera. Akkaataan itti baatan rakkisaa ta'uu danda'a. Salphaa miti akkasumatti gadi ba'anii hin deeman. Maatii fuudhee deeme namoonni hedduun jireenya gara itti deebi'u hin qabu. Asitti deebi'uufis achi keessa turuufis rakkisaa ta'uu danda'a. Kan hundumaa ni beekna. Haa ta'uutii garuu yeroon kun yeroo itti murtii ofitti dabarsan. Yeroo itti murtii walirratti dabarsan. Kana waan ta'eef seenaa jalaa hin baanu. Nutis seenaa jalaa hin baanu. Namni seenaa jalaa ba'u jiru yeroo ammaatti. Kana waan ta'eef isa kana immediately atattamaan itti yaadanii karaa itti seenaa uummata Oromoo itti joinii godhan murteeffachuun barbaachisaadha. Yeroo itti walii hirannu irra hin jiru. Warri Oromoo taatanii bilisiginnaa keessa jirtan hiree wal fakkaataa qabna. Inni har'a Lammaa Magarsaa house arrest keessa kaa'e isiniinis borimmoo lubbuu keessan baasisuu danda'a. Political assassination yookaan immoo ajjechaan siyaasaa ilaalchaaf amantaa Abiy Ahmed nama hidhaatti amanu miti. Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa itti cimnaan hidhe malee ajjechaa ture kaayyoonsa. Isaaniif illee noolu jechuu kiyya. Kanaaf murtee keessan murteeffachuun yeroodhaan dubbiin tun babal'atin waan barbaachisaadha. It's a voice of reason jedheen yaada. Kanuma waamicha gochuun barbaade akka obboleessa Oromoo tokkotti. Tole. Waatti dabaluun danda'a. Hayyeetti dabale yaaya. Dubbii obbo Lammaa yeroo kaafnu xiqqoo emotional nama godha dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan meesii kana hunda keessa kan gallee karaa isa amaluutiin waa hedduu amma duras jechaa turree waan sana hundarra deebi'uudhaaf yeroon isin aanja'u barbaachisaas miti namni keenyas ni beeka waan ta'eef jechuudha. Lammaadha namni Abiyyiin fuudhee iddoo kanaan gahe. Nu caalaa kan Abiyyiin beekus Lammaadha. Waggaa meeqaatama warri waliin hojjettee fi saayikooloojii walii beektu jira. Gaafa Abiyyiin bakka kana fidu aniif Abiy tokko jedhe jechuudha. Abiy irraa akkas godhatu kun kaleessa Oromoof maal fa'aa godhee ture bara qabsoo wayyaanee wajjiniin turanii sana keessatti kan jedhu nuti ragaa hin qabnu. Inni ragaa qabaatee jiraate ragaa sana waan nutti hin qabu jechuudha. Achi qabii as qabiitii garuu Abiy hanga inni guyyaatti diinummaa isaa Oromoo irratti mirkaneessaa dhufu kana Lammaan aangoo irra ture. Numa arga. Itti gammachuu dhabuu danda'a ta'a. Bilisiginnaa keessaan hin jiru maal jedhee daqiiqaa 5-6 dubbateera ta'uu danda'a. That's not enough. Oromoo convince gochuuf kun gahaa miti jechuudha. Waan jedhee dubbate sanaan Oromoon isa madaale, isa amane, isa jaalatee ture jechuudha. Oromoodhaaf quuqama Oromummaa qabu. Miidhama Oromoon miidhame akka itti dubbatu sanarraa isa amane jechuudha sabni kun. Bara Oromummaadhaan wal amanuutu wallayyaa kana nu buuse bara waan biraatii miti. Amaarri tokko yookiin Tigreen tokko yookiin sabni biraa tokko otoo Oromootti dhufee akkas dubbate akkas waliin amannu turre miti. Akka Oromootti wal amanuu afaan tokko dubbachuu irraayi jarri kun saba araarfataniiru badii kaleessaa dhiisaniiru jechuurraati karaa Lammaatiin Abiyyiin amanne jechuudha bara. Akkasitti hallayyaa kana kan nu buuse Abiy dura Lammaadha. Kana ni beeka mataansa yeroo wanti kun sadarkaa kanatti dhufee gurguddaa nama keenya nyaatu kana odoo asirran gahin dura gara kanatti akka deemaa jiru akka nama siyaasaa tokkootti ni hubata jedheen yaadaan. Waan amma Jawaaritti deemaa jiru kana hidhamuu Jawaar dhiisi waan Hacaaluu ajjeesuuf deemuu kana gara jabbinni amma nagahu namicha kana keessa jiraachuusaa nu hunda caalaa kan arguu danda'u Lammaa ture jechuudha. Odoo lubbuun namaa hin bahin odoo jabaan keenya qabamanii hin hidhamin namni ri'aakshinii barbaachisu dafee argee fudhatee saba kanaan akka inni of eeggatu gochisiisuu danda'u Lammaa ture jechuudha. Nama hamma Lammaa responsible ta'e achi keessa hin jiru. An akkasitti nu hubadhu ilaalcha mataa kootii ta'uu danda'a. Warra sirna bilisiginnaa keessa yookiin sirna mootummaa amma jirtu kana keessa jiru keessa hanga Lammaa namni amanames hin jiru.
hanga isaas namni responsibility guddaan itti dhagahamuu qabu hin jiru. Jalqaba namni gadi baasee fullaasee ummata araara gaafate karaan ummataa malee karaan biraa nu baasu hin jiru jedhee onnee namaa keessa seenisa. Akkuma sana hanguma sanaan immoo gaafatama jalaayis hin bahu jechuudha namni kun. Waan dhiigni Oromoo amma dhangala'aa jiru kanaaf waan jajjabaan Oromoodhaa mana hidhaatti naqamaa jiran kanaaf badii kanattis aanee nutti dhufaa jiru hundaaf walumaa galatti cabiinsa Oromoo cabsamaa jiru kana hundaaf kallattiin lammaan irra dhaabbatee dubbataa ture suni gaafatama jalaa isan baasu. Kanaafuu yeroo kanatti dhugaadha tarii dhiibbaa ofiifuu humnaa olitti ta'e jala jiraachuu hin danda'a ta'a. Garuu xiqqaatee ji'a tokko ji'a lama dura odeeffannoo nan qabu dhiibbaa ammasii jala akka hin jirredha. Maddi kan koo yoo qabatamaa miti ta'e hin beeku garuu maddan amanurraa kan hin beeku nagaadhumaan waajjira isaa seenee nama ba'aa ture ta'uusaa hin beeka jechuudha. Rakkoon kun immoo arra dhoohee asa ga'u malee ji'a tokko dhiisiiti ji'a 6-7 dura jalqabe arra miti gaafa biltsiginnaan dhalattu gaafa inni nu mormee daqiiqaa 5-6 dubbate sanarraa qabee kallattiin deemamaa jiru kallattii diinummaa Oromoo hamaa ta'uusa nu hunda caalaa namni akka ifa guyyaa kanaatti arguu danda'u lammaa ture jechuudha. Reaakshinii inni fudhate argine. Yookiin achi keessatti rigruup gochuudhaaf waan goone yookiin dhiisee bahee Oromoo as keessaa wanta akka wanti eegnan hin jiru qabsoon keenya kaleessaa butameera. Kanaafuu pilaan B qabsoo sirna kana deebisanii jigsuu irratti hojjechuudha qabna jedhee mataadhaan gad bahee dubbachuu hin danda'a ture. Arra meebi at least ji'a tokko dura ni danda'a ture kan jedhu nan beeka. Ammaan tana sa'aa kanatti garuu waan keessa jiru hin beeku. Innuu waan hudha qabamee cuqqaalamee jiraachuu danda'a ta'a. Kanaafuu waa'ee lammaa kana caalaa darbinee deemnee dubbachuu hin dandeenyu. Namoonni gariin dallananii aaranii waan isaan jedhaa jiranis ni beekna. Diraamaadhuma sana iyyuu tarii wal ta'anii nurratti hojjetanii kan jedhus ni jira. Ani gama sana keessatti ragaan qabu. Haa ta'u malee lammaan waan irraa eegamu hin goone isa amanuudhaayyuu kana hunda nuuf fide jechuudha. Odoo wayyaanee taate odoo sirna nafxanyaa durii tokkotu ofumaa hooggansiisaa gabbahee waa Oromoodhaan micciiruudhaaf ajjeesuudhaaf hidhuudhaaf onoota namni jalaa bituu hin jiru ture garuu akka kanatti nu galaafatanii jechuu kooti. Badii kana keessa harki isaanii jira. Harka kana keessaa qulqullaa'uuf ammoo ammas waan uummatatti agarsiisan qabu. Anaaf dhugaan siin jedha bakka lammaatu hin jiraadhe yeroo kana waa lama keessaa tokko qofa murteeffadha. Yookiin yoo danda'ame waan kaleessa uummata miliyoonaan mana ga'u gammachiisee mirqaansee onnee isaa keessatti mana ijaarradheef jecha har'a wanti sun hundi sababa kiyyaan meesiin sun dhufaa jira waan ta'eef dhiittadhee gadi baheen saba kiyyatti lallabadhee sana booda waan ta'e ta'a jechuudha. Yookiin lubbuu kiyyan jibba gabaabaadhumatti lafa kanarra buluudhuman jibba jechuudha. Garuu I don't know waan inni hojjechaa jiru hin beeku. Maybe wanta irraa eegnu hin qabnu. Saba keenyatti waa tokko himeen dubbii kana xumura. Lammaarraa wanti eegdanu hin jiru. Akkuma dubbiin abii dhumate kan lammaas akka dhumatetti ilaalaa dhiisa. Because waan irraa argine hin qabnu waan ta'eef waan amma dhalataa kana hunda keessatti yookiin ofiifuu lubbuun na jiraatu wadhiisuu hoo jiraates nama jireenyaan du'e tokko ta'eera yookiin lubbuun hoo hin jirres hin beeku waan beeknu hin qabnu hidhaasaa jiraatu jechuudha. Garuu isarraa wanni eegamu hin jiru wanni gaafatamu hin jiru dhibbaa dhibbatti qabsoo keessan sirna Abiyyi Ahmad buqqisuu irratti xiyyeeffadhaa waan akkanaatiin hin burjaajawina achi keessaa namni wayinuu birmataa laata jettanii eegina. Kaleessas humna keessantu as baasee jira kana diraamaan irratti hojjechiise ammas humna keessaniin ofirraa buqqisaa darbaa akkuma reefu dubbataa turretti kana qofan jechuu barbaada.